Itiyoo Telekoomiin maamiltootaaf kennaa galateeffannaa gumaache. Finfinnee Adoolessa 17 2017 Itiyoo Telekoomiin boru eegalee kennaa galateeffannaa maamiltootaaf gumaacha jedhe. Boru eegalee guyyoota 3f kan turu tajaajila intarneetii GB tokko guyyaan daqiiqaa 5 fi ergaa barreeffama gabaabaa 8 maamiltootaaf kennaan gumaachuu hime. Akkasumas waamicha idil addunyaa daqiiqaa 10 kennaa galateeffannaa gumaachuu ibse. Kennaan kun har'a halkan sa'aatii 6 eegalee hanga Adoolessa 20 2017tti kan turudha. Dhaabbatichi bara baajetaa 2017 keessa galii birrii biliyoona 100 fi biliyoona 62 argachuu hordofee kennaa galataa kana gumaachuu hime. Itiyoo Telekoomiin maamiltootaaf kennaa galateeffannaa gumaache. Finfinnee Adoolessa 17 2017 Itiyoo Telekoomiin boru eegalee kennaa galateeffannaa maamiltootaaf gumaacha jedhe. Boru eegalee guyyoota 3f kan turu tajaajila intarneetii GB tokko guyyaan daqiiqaa 5 fi ergaa barreeffama gabaabaa 8 maamiltootaaf kennaan gumaachuu hime. Akkasumas waamicha idil addunyaa daqiiqaa 10 kennaa galateeffannaa gumaachuu ibse. Kennaan kun har'a halkan sa'aatii 6 eegalee hanga Adoolessa 20 2017tti kan turudha. Dhaabbatichi bara baajetaa 2017 keessa galii birrii biliyoona 100 fi biliyoona 62 argachuu hordofee kennaa galataa kana gumaachuu hime. Itiyoo Telekoomiin maamiltootaaf kennaa galateeffannaa gumaache.